dhibee sana booda uummanni kuni noo kun dhibee sammuu namatti fida hiriyummaadhaan walitti fufuu hin danda'anii haa jedhan fidi. Fidi kan mee fidi. Sooritti dhiisamma. Yaa waan nama dhiise dhugaa rabbi afuuyi. Fidi bakka responsibility ana fudhata. Anatu itti itti salphata miti yoo wanni itti akka ammaati jettu kun jiraate fidi. Madara waaqaa fidi. Foona dhugaa rabbi jechuudha dhiisuu wayi. Guys, mana kiyyaa mana isaatti nammaati fidi jedha barreessa. Gaafii uummata kanaa kabajuu qabdaa beeki. Uummanni asirra jirtan fidi jechaa jirti. Dhugaa rabbii fidi jechaa jirti. Ani immoo nan baasa. Haati koo aduutu fidi. Garuu immoo leelaa nagar kees minaan hin faxxara. Haaf wayi. Minimma indiyu maaliif nu bakka har'a anaafsi yookiin nuuf dhuma yookiin ayyaana booda argita minaan hojjettee tokkortus dhimma koomitii beektu foggaraa Isa wajjin sitti agarsiisa. No problem. Sorry dhiisi. Jechuun koo gaafa wajjin turre wal kabajaa gaafa walirraa fagaannu wal salphisu hin ta'u. Ala namaa. Suuraa abiyyoo fidi footoo ammaati jechaa jirtu kana fidi. Deemaa jedha barreessaa mana isaatiitti. Gaafii uummanni. Isinitti mamti ani uummanni asirra jirtan jechuudha. Amma akkasitti itoonan waa tokko dhuume immoo bakka leelaa taariif nu jiramti. Amma asirraa gaaf sooshaal miidiyaa irraa baatu waan biraa hin qayyaramti. Isinii gamti hin qayyaramti. Maatii sodaachisaan dhugaa rabbii an dubbachuu jechuudha. Dhugaa rabbii hin qayyaramti. Namoo wanta kan biraatu uumama. Isinii gamti parsonaali namoota kan biraa faana obbolaan ishee minaan maatii faana. Isinii gamti ani mun baasu wanta baasu qabu. Haa ta'u. Isinii gamti. Ofumaa lafa lafta bannaati. Yaanis dhaga'an jiru. Ani nan beeka wal beeknam soori. Isa nama dubbatte kana caalaa. Warri fidi jettan fiduu nan danda'a. ግን parsoonaalii dhiisa dhugaa rabbii. Namichi waan maal Dhiis bakka soori irratti argama. Kitti bilookii nagoota miti kanatti barbaaddu. Yoo xiqqaatte sirraan fagaadhan miti wanti dhugumaan goonee ta'u of harkaa qabdu yoo jiraate jecha ni keessa taanan sana. Dubbii ammaati dubbatte caalaa immoo footoon ati as biratti maxxansitu kuni ana maatii koo walitti nan buusi. Isa kanama already riikardi ta'ee waan godhu gadi ba'udha. Maali gootee mucaa kana faana jedhamee gaafatamuu noo busii galee akkas ta'anii baar jedhanii gaafachuu isaanii oolan. So kaayi footoo ammaa kana kaayi abiiku. Dhugaa rabbi dubbii keessa akka hin galle yoo barbaadde dhuguma na kabajja dhuguma ammoo akkuma jettu kana na jaallatte yoo taate suura kana kaayi dafi. Deemaa gaayis fidi jedhanii suura. Jennaan isaanii jedhu. Sorry dhiise. Amma Sijjamar soorii hin waciin soorii. Hin waciin asirra teessee. Hin waciin miti atuu waciin sii kan wacaa jiru siimpilii suura yus gochuu dandeessaa. Soorii bannaati. Waan baay'ee wajjin dabarsinii waan hin taane walitti dubbannu bannaati. Baxaan bakka biyyaa ishee. Jiif jedhee laayivii isaa cufee boo? Maadheessitaa namni dhugaa qabu dhiyeessuun hin falmata. Waan si waliin dabarsu. Waan dhiyeessuun qaban tokkuma. Waliin nyaanni dhugneerra. Kan sana achi waan sanarra ture waan waliin dalagne wayii hin qabu. Hin fakkeeffatu. Dhaggeeffatu parsoonaalii nuusi waan walirraa qabnu hin qabnuti waan walirraa qabnu fixannee ramti. Deemi jaarsa kibira bakka soodan bira. Obboleessi kartii bira maatii sii marate miti. Hiyyeessa akka hiyyummaa keenyaatti jiraanna. Dhaggeeffatu akka hiyyummaa keenyaatti jiraanna. Isa barbaadu sana bira immoo deemi bakka. Leelaa ciqichi hin barbaadu. Ilaasaa akkasii dhaabilaan afaan. Hiyyeessa akka hiyyisi. Namichi obeekii hundi keenya maatii hiyyeessati. Maatii hiyyeessaa keessaa waan isii galee rakkoo maallaqaan qaban sooretti. Isan sooshaal miidiyaa irra taa'ee haasa'isan immoo dhageessan ganama dubbadhiisan kanaaf ol utaalame. Maallaqni fixeessa ganamaatii beeki sa'aatii kam akka kaatee baduun beektu sii galee. Namni immoo namaa ta'uu isaatiin kabajamee jaallatamuu qabaan. Sii gala miti koondishinii har'aan irra jiru tanarraa boru gadi bu'uu hin danda'a. Meebii ol siquu hin danda'u. Isa rabbi tokkichatu beeka. Har'aan tana aanaan na laaltanii gadi namuusis osna ol guddisuus hin yaadina. Namummaa tootiin duubaan kabajaanii isinii gala miti. Isaallee akkasuma bakka. Ani abiikoo har'a nama ta'uu isaa duubaan isa jaaladhe isa kabaja malee boruu isaan beeku. Boruu isaan miiliyoonara ta'uu danda'a. Gurbaan kursii galee boruu kiyyammoo an koondishinii har'aa tanarraa gadi bu'uu hin danda'a. Ammaan tana waan an iddoofaman qaban. Dhalli namaa bubbeedhaa beeki yooma akka binne dheebadu hin beeku. So oduu maallaqa minaamina jedhu achi idduma bareetti haadhamu. An nama maallaqa itti amanu isin galee. So
taarikiidha. Sayyuu immoo laayiviin nu cufee baasa. Akkuma waan wayii goone wayii qabnu afaan banaa asirra gadi taa'e. Suura garuu ati qabeenya madaalti. Qabeenya maaliitiin amma madaalee? Qabeenya laalanitti dhiyaadhee qabeenya immoo dhabnaan irraa fagaadhee ana biyyurraa hin odeessinaa adaraa rabbi. Hin odeessinaa lafa kana gidduu kana deemtanii. Cirraashaa immoo qabeenya manaa mana jedhee hokkoraa bidatamu hin argita gidduu kana waan an godhu. Jennaan jennee wal kabajuuf jennee yoo xiqqaate jaalalaan yoo walitti fuubaan yoo girlfriend boyfriendummaa walitti fuubaan ijoollee Oromootii beeki. Oromummaan walitti nu fidde ijoollee tana faana kanaan wal barre miti. Abii waan mosoo inni ilma Oromoo ta'uu baatanii maal inni isa biraa godha? Sinii gala miti. Kana kan walitti nu fidee waliin nyaanne walii dhugne irraa kolfii taphannee irraa wanti wayii akka ta'u barbaannee hin taane taanaan rabbitu nu eeyyame hin hafa. Garuu riileeshiniin kaleessa waliin qabnu sun waan baduu qabu miti. Sinii gala miti. An akkasitti kan inni yaadu. Malee inni qabeenya maal amintana dureessati ani an ta'e feeraarii yoonoo funa argite moo qabeenya keetiin sun si madaaluu barbaade jalqabuma akkamsi hin jedhu akkamitti sii gala an akka dubartii kaanii miti beeki. Intala sammuun koo bilchaatidhaan of jajuullee hin barbaadu namni nama haa jaju malee sii galee. Namni pilaanii qabu qabeenyallee akkaataa itti fidu beeka. Tasuma ani ammarra taa'ee dhimma qabeenyummaa qabaadhee dhabiisa koo dubbachuu hin barbaadu. Intala wanti hedduun na eeggatudha. Waa hedduun jijjiiruu danda'a sinii galee. Bor guyyaa biraadha. Waan har'aanii fedhu tana boritti argachuu hin danda'a. Pilaaniin koo bareeda taanaan yaadni koo bareeda taanaan anaaf shaala taanaan qabeenya anatu fida malee ani qabeenya ittiin hin jedhu. Bazza jennaan jenne malee saree ija dhiqan. Maatii keessa maatiin keessiin jedhan dhageessa. Innaasiin dhagaaree ana beeku. Anvarsiin kaleensa si bare sii gala miti. Kaleensa si bare si. Maatiin koo garuu natti luqqa'anii aarsaa meeqa natti kaffalanii osoo nyaatiin na nyaachisanii osoo isaan daara hin ba'in anaan daara baasanii miila duwwaa deemaa anatti kophee bitanii akkasitti kan maal kan dhufan disanii maal barbaadde kan dhufan jedhamu. Minxarra maal barbaadde utaaltee baate miti maal barbaadde. Soorii sitti mawaa tokko isa uumaa jechuudha. Sijjamra uumaa tokko natti hin yaada dubbii baxabbaxaati. Qabeenya kee ilaalee sitti dhiyaadhee waan jalqaba feeraarii qabdayyuu amma viitsitti gaddeebite kanaaf as dhiisee qabeenya kan jettee oduu kee odeessitooti. Soorii waan biraa jalqaba dhaabooti midhiichi. Jalqabati miiliyoonara turteeyyuu amma immoo hiyyeessa taate kanaaf as dhiise hin fakkeessin bakka waan hin fakkaatu. Waan haasoftu beeki. akkasii. Akka hin fakkeessin. Dhugaa jirtu ani isa kana naan fida. Sii gala miti. Laayif parsanaalii wanti sirratti uumamu naan beekan soori durbati. Baga narratti uumamu. Suura fidedhamte miti fidi. Parsanaalii waan narratti uumamne yoo barbaadde bara. Maatiin na jala jirtan naa barreessan soolan faana wal lolli miti. Amma inni siniisne gara kootti deebi'uu naannoo waan kan jirtu. Maaltu galchee mina gabbaanyanii wallolaan isiniin jedhe moo maal na galchee soolan faana walloltee dhiistee midi mana akka tanyaalame nata mana akka ta'an maal na galchee taarikii qaba. Maatiin ishee parsanaalii waan sirra ga'uu nan beeka. Maa odeessitaree akka waa wayii waliin dalagne gadi baasuu jettee hin odeessitu kun bororii kaarti ta'ee akka ba'u hin beektu. Maaliin jedhamee akka hin gaafatamu illee hin beektu kan oduu kee odeessitu garuu suura hin jirre waan hin godhin fakkeessitee odeeffatta. Fakkeesseen odeessamu? Fakkeessite halkan kun naan bari'in fakkeessite
asmasal. ችግር የለውም ግን wanta dubbatte kan hundumaaf Miskiina taphadhummaa amma uummata kana ajaajaali. Miskiina ta'e waan beektu qaama. Waa gooteeti immoo sooretti si ganaa jirti miti immoo kanaa nyaatu. Miskiina ta'e immoo ayyee irratti. Duraanirree nama rarte beeki. Duraanirree na gaddisiiste beeki. Hiriyyummaan keenya itti fufuu qabadheen hiriyaa keessa bira jiru san cinqaa ture beeku. Amma garuu dhimma keetu mataadhaan iyyuu dhaabbatudha. Sooritti waa tokko sitti amma nuti parsanaalii walitti siqneerra wal faana turreerra. Jedhamti. Garuu amma tirfii walitti dubbachuun hin barbaachisu. Jedhamti. Wanta jiru dhaabbatanii. Lamin maxxaa? Tirfii walitti dubbachuu. Qoositanii maaliif fixachuu qabna? Jedhamti. Fixannee. Laastii ta'uu qaba. Sittanii maqaa. Maqaa kun dha'iin hojii koo keessan galiin waliin arginu wal faana hin jiru. Jedhamti. Waan hin jedhin oduu kan biraa hin odeessin. Siif galmeeti. Kanaaf bakka waan kan biraanti ni jechuu dhiisi wanta godhummaan parsanaalii kodeeman sitti agarsiisa. Amma deemi bakka dhageera warreedii nageera bakka nageessa. Waan hin godhu. Anti ani kan siif kan yaadu koo waan biraadha. Akkasii waan hin taane irratti yaadda ani irratti. Hammeenya kee hin barbaadu beekaa. Ati garuu sitti soba dhugaa. Ammeenya keessan yaadaan jiru. Ammeenya kee yaadaan jiru. Sii galimti. Soba dhugaa fakkeeffattee haasa'aa jirtaa beekati. Maqaa koo xureessuuf. Hammeenyi kana caale maaltu jira? Wanta ta'u immoo hojii sagalaan irraa argina ishee waan hundumaa wanta kan biraan ta'e hin barbaachisu. Kolfisiisan ginat kolfisiisan. Goota akkatti deebisita dhugaa maqaa sirnaan hin dhaggeeffanne geeta. Invitation isaa ofiidha dhugaa rabbi dhagaa koottaa jiraan inni kun. Mucaanii si wajjin hin ta'u jennaan amma immoo sobaan ofitti na hidhuudha. Kuni bilxiidha goo yaa rabbi. Wanta maal narratti argitee akkanatti na jaalattaa na duraa waaqa. Ana halkan kun naan baay'ee na beekuu wajjin waan takka godhe. Halkan kana bakka hin ciisetti kilil godhee na hambisu dhugaa waaqaa lafa. Ji'a 9 booda argita waan ta'u hundumaa na ajaa'iba. Amma immoo soorettiin oduu sodaa isa walitti isa taatee bituudhaaf mataan dhaabbatanii akkanatti ila. Dhara tooftaa, dhara azuroo. Yesuus. Egaa ji'a 9 booda qophaa'aa kanaas ji'a lakkaa'u jalqabaamu maal? Yesuus. Hayyoon nama akkanaa ta'u እናንተ jaalatti akka nama godhaa jaalatti dookaa nama godhaa. Yaa madaalanii. Inni ufta moolan dhufa laata? Inni turtaa laata? Meena fudhadhoo turte. Yoom dhufaa? Qonna meeqaan kuufannee oduu gooftanii dhufu geeta? Yookiin dhufu yookiin ani dhaqu. Tasa qaayyaan.
Way good. Way good. Way good. Way good. Way good. Isa immoo ishee ji'a sagalee asitti koottuti murteessi dhugaa jiru. Yookiin ji'a sagalee doonguutti na fudhadhu. Odoo gudiin hin bahin. Yaa gudii. Ji'a sagalee. Way gudii ji'a sagalee kana booda warri mana kiyyaa sooretti hin jedhina ishee gaafa galtan ji'a sagalee jedha warris ji'a sagalee. Amma egaa ji'a meeqaffaa keessa jira laata? Abii wajjin goo dargina guyyaa meeqa nan lakkaawwadha. Ishee ji'a haa ta'u. Ji'a amma ji'a 8 hundi goggorinni kaas ji'a 8 gaafa jiin irraa immoo ammaaf ji'a 8 jettanii barreessitu jalatti. Ji'a 8 jettanii barreessitu gaafa namni taa'ee galchaadha. Likki jiini tokko irraa dhumuu ji'a 7 jettanii barreessitu. Daganaa jiini wayii irraa dhumuu ji'a 6 akkanatti waliin lakkaa deemna. Garaan koo guddachuu baannaan garuu wayyoo. Wayyoo. Ani wanta meeqa yaadadha jeetaa Yesuus. Dhugaa waaqa sababa kiyyaan akka hin miidhamne bakka jira miti. Bakka har'a hiriyaasaa waamee waanan faana naasaa hin qabu. Waanan hin jedhiniin hin qabu. Jeetaa. Yoo xiqqaate jechuun yoo xiqqaate jira miti. Waliin teenyee dubbannee wal amansiisuu qabna. Yoo xiqqaate hiriyyummaa akka durii sanitti illee deebi'u waan bakka. Na jaallata kanaaf kanatti maraataa margaan jira garuu gaayis waa tokko nama jaallattan irratti waa'ee yoo dalagdanii hagam ishee miidhuu danda'a jettanii yaaduu qabdu. Isin gala miti. Inni gochaa jiru kun garuu caruma dhukkubara akka namni isa jibbichuufaa kan inni gochaa jiru. Ani waa meeqan bala'anii godhe bakka isaa argee isa faana dubbachuuf. Sagaleen kun jiru. Sagaleen kun jiru jiraatiin qabu. Inni garuu dhufee dubbii bobbocee babaddeessee qaba. Takka tokkodha gidduu kana argita. Guyyaa lamaan kana keessa argita waan hin godhu. Maal godha? Wareebicha oduu. Namni nama jaallatu tooftan argata malee akkasitti bobboolee maqaa balleessee miti. Inni nama mana isaatti soorettiin maqaan baddee maqaa ishee sanaa jecha natti dhuftiidha. Natti deebitii. Yoon ani abiyyoo walii akka inni jedhu kana godhe yoom walii gallee wayita kam waliin sirnaan haasofnee wayita kam kana boona kaadaraa rabbiiti. Moo mi'a taphanna. Gudiidha. Bara nagaan bulaadhaan kana maal ta'anii haasawu. Nagaan bulaa. Jiini sagalittiin garuu na qulfisiisti amma edana qolfaa bula. Baay'ee. Kolfiin bitaa kolfaan jiru. Haasa'e dhufuu hin dandeenye kan si godhu. Min adarraganis. Hooti amma dhiisi mistira baay'ee dubbachuun hin barbaachisu. Dhugaa isaatti immoo. Mistira fakkeeffachuu. Yoo riinu. Adda dhugaa waaqa inaa sooftaadha haasa. Madaraa waaqati. Wantoonni jiru miti. Dubbatti sokkee dhugaa waaqaa lafa. Dhibee sana booda uummanni kun noo kun dhibee sammuu namatti fidaa hiriyyummaadhaan walitti fufuu hin danda'anii haa jedhan fidi. Fidi kan mee fidi. Sooretti dhiisamma. Yaa waan nama dhiise dhugaa rabbii hafuuyi. Fidi bakka rispoonsibilitii ana fudhata. Anatu itti ga'a anatu itti salphata miti yoo wanni itti akka ammaatii jettu kun jiraate fidi. Madara waaqaa fidi. Foona dhugaa rabbii jechuudha dhiisuu waji. Guys, mana kiyyaa mana isaatti nammaatti fidi jira barreessa. Gaafii uummata kanaa kabajuu qabdaa beeki. Uummanni asirra jirtan fidi jechaa jirti.
Dhugaa rabbii fidi jechaa jirti. Ani immoo nan baasa. Haati koo aduutu fiti. Gaarummoo soori leelaa nagar kees ምናምን ይፈጠራል. Haaf way. ምንም እንዲሁም አሪፍ ነው በቃ har'a anaaf si yookiin nuuf dhuma yookiin ayyaa lama booda argitaa ምናምን jettee fokkortus dhimma koomitii beektu goggaraa meeqa. Isa wajjin sitti agarsiisa. No problem. Sorry DC. Jechuun koo gaafa wajjin turre wal kabajaa gaafa walirraa fagaannu wal salphisu hin ta'u. Ala namaa. Suuraa fidi. Abiyyoo fidi footoo ammaati jechaa jirtu kana fidi. Deemaa jedha barreessaa mana isaatiif. Gaafii uummanni. Isinitti mamti ani uummanni asirra jirtan jechuudha. Amma akkasitti itoonan waa tokko dhuume immoo bakka leelaa taariik nuumi jiramti. Amma asirraa gaafa sooshaal miidiyaa irraa baatu waan biraa hin qayyaramti. Isinii gamti hin qayyaramti. Maatii sodaachisaan si. Dhugaa rabbii an dubbachuu jechuudha. Dhugaa rabbii hin qayyaramti. Namoo wanta kan biraatu uumama. Isinii gamti parsanaalii namoota kan biraa faana obbolaan ishee minaa maatii faana. Isinii gamti ani immoo baasu wanta hin baasu qabu. Haa ta'u. Isinii gamti. Ofumaa lafa lafta bannaati. Ani si dhagaan jiru. Ani nan beeka wal beeknam soori. Isaa nama dubbatte kana caalaa. Warri fidi jettan fiduu nan danda'a. ግን parsanaalii dhiisa dhugaa rabbii. Namichi waa namaa min daa'ima. Dhiis bakka soori irratti ariifame. Kitti bilookkii nagoota miti kana miti kanatti barbaaddu. Yoo xiqqaatte sirraan fagaadhan miti wanti dhugumaan goonee ta'u of harkaa qabdu yoo jiraate jecha ni keessa taanan sana. Dubbii ammaati dubbatte caala immoo footoon ati as biratti maxxansitu kuni ana maatii koo walitti nan buusi. Isa kana already riikardi ta'ee waan godhu gadi ba'udha. Maali gootee mucaa kana faana jedhamee gaafatamuu noo busii galee nuti akkas ta'anii bar jedhanii gaafachuu isaanii oolan. So kaayi footoo ammaa kana kaayi abiiku. Dhugaa rabbi dubbii keessa akka hin galle yoo barbaadde dhuguma na kabaja dhuguma ammoo akkuma jettu kana na jaallatte yoo taate suura kana kaayi dafi. Deemaa gaayis fidi jedhanii suura. Jennaan walii isaanii jedhu. Sorry dhiise. Amma Sijjamar sooree Iwwaciin sooree. Iwwaciin asirra teessee. Iwwaciin miti haa ta'u wajjin sii kan wacaa jiru siimpilii suura innis gochuu dandeessa. Horii bannaati. Waan baay'ee wajjin dabarsinii waan hin taane walitti dubbannu. Bannaati. Baxaan bakka biyyaashii. Jiif jedhee laayivii isaa cufee boo? Maadhee sitaa namni dhugaa qabu dheessuun hin falmata. Waan si waliin dabarsu. Waan dheessuun qaban tokkuma. Okkee waliin nyaannee dhugneerra. Kan sanaa achi waan sanarra ture waan waliin dalagnu wayii hin qabu. Hin fakkeeffatu. Dhaggeeffadhu parsanaalii nuusii waan walirraa qabnu hin qabnutti waan walirraa qabnu fixanneerra miti. Deemi jaarsa kee bira bakka soodan bira. Obboleessi barti bira maatii sii marate miti. Hiyyeessa akka hiyyummaa keenyaatti jiraanna. Dhaggeeffadhu akka hiyyummaa keenyaatti jiraanna. Isa barbaadu sana bira immoo deemi bakka. Leelaa cikichi hin barbaadu. Ilaasaa akkasii dhaabilaan afaan. Hiyyeessa akka hiyyisi. Namichi ogeeyyii hundi keenya maatii hiyyeessati. Maatii hiyyeessaa keessaa waan isii galee rakkoo maallaqaan qaban sooretti. Isin sooshaal miidiyaa irra taa'ee haasa'e sana immoo dhageessan ganama dubbadhe san kanaaf ol utaalame. Maallaqni fixeessa ganamaatii beeki sa'aatii kam akka kaatee baduun beektu sii galee. Namni immoo namaa ta'uu isaatiin kabajamee jaallatamuu qabaan. Sii gala miti koondishiinarraan irra jiru tanarraa boru gadi bu'uu hin danda'a. Meebii ol siquu hin danda'u. Isa rabbi tokkichatu beeka. Har'aan tana aanaan na laaltanii gadi namuusis osna ol na guddisuus hin yaadina. Namummaa tootiin duubaa na kabajaanii isinii gala miti. Isaallee akkasuma bakka. Ani abeekoo har'a nama ta'uu isaa duubaan isa jaaladhee isa kabaja malee boruu isaan beeku. Boruu isaa miiliyoonara ta'uu danda'a. Gurbaan kursii galee boruu Mazuroo Yesuus. Egaa ji'a sagal booda qophaa'aa kanaas ji'a lakkaa'u jalqabaamu maal? Yesuus. Hayyoon nama akkanaa ta'u እናንተ jaalalta akka nama godhaa jaalatti doofaa nama godhaa. Yaa madaalanii. Inni uffataa nan dhufa laata? Hin turtaa laata? Mee na fudhadhoo turte? Yoom dhufaa? Wanni meeqaan kuufannee oduu gooftanii dhufu geeta? Yookiin dhufu yookiin ani dhaqu. Tasa qaayyaan. My good.
Wayi gud. Wayi gud. Isa immoo ishii ji'a 9 asitti kootuutii murteessi dhugaa jiru. Yookiin ji'a 9 doonguutiin na fudhadhu. Odoo gudiin hin bahin. Yaa gudii. Ji'a 9. Wayi gudii ji'a 9 kana booda warri mana kiyyaa sooretti hin jedhinaa ishee gaafa galtan ji'a 9 jedha warresi ji'a 9. Amma egaa ji'a meeqaffaa keessa jira laata? Abiiguu wajjin wal argine guyyaa meeqa nan lakkaawwadha. Ishii ji'a haa ta'u. Ji'a amma ji'a 8 hundi dogoggoree kaas ji'a 8 gaafa jiin irraa immoo ammaaf ji'a 8 jettanii barreessitu jalatti. Ji'a 8 jettanii barreessitu gaafa namni taa'ee galchaa. Likki jiini tokko irraa dhumu ji'a 7 jettanii barreessitu. Daganaa jiini wayii irra dhumu ji'a 6 akkanatti waliin lakkaa deemna. Garaan koo guddachuu baannaan garuu wayyoo. Wayyoo. Ani wanta meeqan yaadadha geetaa Yesuus. Dhugaa waaqa sababa kiyyaan akka hin miidhamne bakka jira miti. Bakka har'a hiriyaasaa waamee waanan faana naasa'e hin qabu. Waanan hin jedhiniin hin qabu. Geetaa. Yoo xiqqaate jechuun yoo xiqqaate jira miti. Waliin teenyee dubbannee wal amansiisuu qabna. Yoo xiqqaate hiriyyummaa akka durii sanitti illee deebi'u waan bakka. Na jaallata kanaaf kanatti maraataa margaan jira garuu gaayis ilaa waa tokko nama jaallattan irratti waa yoo dalagdanii hagam ishee miidhuu danda'a jettanii yaaduu qabdu. Isin gala miti. Inni gochaa jiru kun garuu caruma dogoggora akkan inni isa jibbichuuf kan inni gochaa jiru. Ani waa meeqan bala'anii godhe bakka isaa argee isa faana dubbachuuf. Sagaleen kun jiru. Sagaleen kun jiru jira inni garuu dhufee dubbii bobbochee babaddeesse. Takka tokkodha gidduu kana argita. Guyyaa lamaan kana keessa argita waan hin godhu. Maal godha? Wareebichaa oduu. Namni nama jaallatu tooftan argata malee akkasitti bobboree maqaa balleessee miti. Inni nama mana isaaniitti soorettiin maqaan baddee maqaa ishee sanaa jecha natti dhuftiidha. Natti deebitii. Yoon ani abiigoo walii akka inni jedhu kana godhe yoom walii gallee wayita kam waliin sirnaan haasofnee wayita kam kana boona kaadiraa rabbiiti. Moo mi'a taphanna. Gudiidha. Bara nagaan bulaadhaan kana maal ta'anii haasawu. Nagaan bulaa. Jiini sagalittiin garuu na qulfisiisti amma eda na qolfaa bula. Baay'ee.